Hello everyone, this is Alfadi and I want to welcome you back to a continuation of this. Akkam jirtu hundi keessan. Ani Alfaadidha. Sagantaa viidiyoo keenya kan dogongora yaadaa yookiin logical fallacies jedhamuun isin simachuu nan barbaada. Sagantaan kun himannaa yookaan ibsa michoonni keenya musliimoonni dhiyeessan kan isin yoo dhugummaa isaa mirkaneeffachuu baattan akka dhugaatti fudhattan irratti xiyyeeffata. Yeroo darbee waa'ee moodela BB yookiin BB Paradigm mari'annee turre. Achirratti Beenaazir Buttoo Islaamummaan hiika qaba kan jetteef isheen ofii isheetii jaarraa 21ffaa keessatti fudhatama waan qabduuf qofa akka ta'e argineerra. Har'a garuu dogongora yaadaa kan biraa kan miira irratti hundaa'ee fi miidhamtummaa yookiin victimization jedhamu irratti mari'anna. Dr. J. Smith dhimma kana ibsuuf nu waliin jira. Hello. Yeah, this is one that comes up about halfway through the discussion. Eeyyee akkam jirtu. Kun yeroo baay'ee falmii gidduutti kan dhufudha. Yommuu ati falmii sana to'achuu jalqabduu fi ragaa qabatamaatiin mo'achuu dhuftu isaan gara miidhamtummaa yookiin gaddisiistuutti jijjiiru. Maaliif yeroo hunda kan cunqurfamu nu qofaa? Maaliif nuti miidhamna jechuu jalqabu. Kun amma dhimma Palestine irratti baay'ee mul'achaa jira. Sanyii duguugaa yookiin genocide gama tokko qofaan akka ta'etti dhiyeessu. Viidiyoowwan sobaa Hollywood jedhaman baay'ee qabu. Isaan keessatti ijoollee du'an fakkeessanii dhiitanii fi namoonni yommuu bu'an agarsiisu. Garuu utuma baay'ee hin turin mucaan sun yommuu of sosochoosu argama. Kun hundi miira namootaa harkisuuf kan godhamudha. Dhuguma namoonni ni du'u. Waraana magaalota keessatti godhaman keessatti namoonni balleessaa hin qabne ni miidhamu. Garuu gama kaan yoomiyyuu hin dubbatan. Addunyaa irratti eenyu akka namoota miidhu ragaa jiru hin ilaalan. Ani dhiyootti Naayijeeriyaa irraa deebi'e. Naayijeeriyaa keessatti kiristaanota addunyaa guutuu irratti musliimotaan ajjeefaman keessaa 83 kan ta'an biyyuma sana keessatti waggaa tokko qofa keessatti ajjeefaman. Kanaafuu yommuu isaan akka miidhamtuu qofaatti of dhiyeessan kun dogongora yaadaa qofa osoo hin taane kiyyoo miiraati. Kiyyoon kun yuunivarsiitiiwwan Ameerikaa fi Awurooppaa keessatti barattoota baay'ee irratti hojjeteera. Isaan dhimma onkololeessa 7 dagatu. Miidhaa ga'e namoota booji'amanii lafa jala jiran hin yaadatan. Kun dhimma yeruma sana hundee irraa dhaabuu qabnudha. Kiristaanota baay'eedhaaf miira irratti waan hundaa'uuf irratti dubbachuun ulfaataa ta'uu danda'a. Garuu ragaa addunyaa irra jiru yoo ilaalle yeroo baay'ee miidhamtoonni kiristaanota malee gama kaan miti. Kanaafuu kiyyoo kana keessaa kan kufne of eeggachuu qabna. Ati immoo haala sana keessaa waan baateef muuxannoo keerraa ragaa dhiyeessuun siif caalatti salphata. Yeah, and so an example of that would be what? The appeal to pity. Eeyyee, fakkeenya dogongora yaadaa gaddisiisuu yookiin appeal to pity kanaaf fakkeenya nuuf kennuu dandeessaa? Probably the best one is the Palestinian issue right now. Right. Genocide, always genocide. Exactly. Tarii fakkeenyi hunda caalaa gaariin dhimma Palestine isa ammaati. Sanyii duguugaa yeroo hunda sanyii duguugaa jedhu. Nuti warra sanyii duguugaatiin baduuf jirrudha jedhu. Garuu waan lafa irratti ta'aa jiru yoo ilaaltan sanyii duguugaan achi hin jiru. Isaan namoota nagaa yookiin siviilii ajjeesuuf hin kaane. Namoonni nagaa dhimma sana keessatti ni miidhamu. Kunis collateral damage yookiin miidhaa waraana keessatti namoota nagaa irra ga'u jedhama. Kun immoo keessattuu waraana magaalaa keessatti ni mudata. So both sides are losing basically people on account of this war and yet one side. Kanaafuu gama lachuu waraana kanaan namoota dhabaa jiru. Garuu gamni tokko akka waan miidhamtuu tokkichaa fi adda ta'etti of dhiyeessa jechuudha. Yeah, this happens in Britain when we were there all the time. Why is it that everybody hates Muslims? That's appeal to pity. Eeyyee, kun Biriteen keessattis yommuu nuti achi turretti yeroo hunda ni mudata ture. Maaliif namni hundi musliimota jibbaa jedhu? Kunis miira namaa gaddisiisuun yaada fudhatama akka argatu gochuudha. Anis mee xiqqoo dhaabbadhaa. Yaadni namni hundi musliimota jibba jedhu kun eessaa dhufe jedheen gaafadha. Isaanis oduu ilaalaa oduun hundi mormitoota Islaamaati jedhu. Nuti dhugummaa kana mirkaneeffachuuf qorannoo hojjenneerra. Oduu Biriteen keessatti darbu qofa yoo ilaalle 85% oduun waa'ee Islaamaa darbu gaariidha. 15% qofatu gaarii miti. Garuu isaan akka waan hundi isaanii mormituu ta'etti dhiyeessu. Rakkoon guddaan yaada kanaa gochi hammeenyaa har'a ta'aa jiru baay'een isaa isaanumaan kan raawwatamu ta'uu isaati. Gabaasaan oduu tokko immoo waan ta'e gabaasuu qaba. Kanaafuu iddoowwan murtaa'an kan isaan itti quba qabuu danda'an jiru. Yeroo hunda dhimma Palestine akka fakkeenyaatti dhiyeessu. Kan biraan immoo dhimma Myanmar yookiin namoota Rohingyaati. Kunoo nuti asitti miidhamtoota jedhu yookiin immoo dhimma Uyghur Chaayinaa keessaati. Iddoowwan sadan kun qofaa kan isaan dhugumatti akka miidhamtuutti itti dhiyaachuu danda'anidha. Garuu gama biraan hammeenyi isaan raawwatan baay'eedha. Inni biraan oduu irratti baay'ee dubbatamaa ture duguugaa New Zealand keessatti ta'edha. Namni tokko masgiida keessa seenee musliimota 50 ol ajjeese. Kun gaazexaa hunda irratti barreeffamee akka waan kiristaanonni baay'ee hamoo ta'anitti dhiyaate. Kun fakkeenya isaan yeroo hunda itti quba qabanidha. Garuu Biriteen qofa keessatti duguugaa fi ajjeechaan musliimotaan raawwatame meeqa? Biyya bilisummaa guutuu isaaniif kennite. Biyya Awurooppaa keessatti musliimota irratti dhorkaa tokkollee hin qabne keessatti namoonni meeqa musliimotaan ajjeefaman? Adoolessa 7 2005 London keessatti namoonni 52 ajjeefaman. Yeroo sun ta'u ani achuman ture. Kanaafuu dogongora yaadaa gaddisiisuu yookiin appeal to pity kana dhaabuu qabna. Hundee irraa kutuu qabna.
afaaninis ta'e barreeffamaan lakki waa'ee miidhamtummaa dubbachuu yoo barbaadan baay'ina namoota ajjeefamanii ilaalaa warri ajjeefaman musliimota osoo hin taane kiristaanotadha jechuun nu barbaachisa. Yeah, thank you so much for pointing that out. Of course, the hope is that people... Eeyyee dhimma kana ifa gochuu keetti baay'ee galatoomi. Abdiin keenya namoonni yaada kana fudhatanii falmiiwwan akkasii akka mormanidha. Keessattuu karaa miidiyaatiin yoo ta'e gaariidha. Rakkoon jiru miidiyaaleen gurguddoon yeroo tokko tokko gama dogoggoraa deeggaruun himannaa akkasii babal'isu. Kun immoo michoota keenya musliimotaaf carraa bal'aa namoota itti burjaajisan kennaaf. Inni itti aanu maali? What is the next one? We're going to start with another appeal, and this is called appeal to popularity. Dogongora yaadaa biraa baay'ina namootaa yookiin appeal to popularity irratti hundaa'e irraa jalqabna. Yeah, appeal to popularity. So next time, of course, we will be talking about another fallacy and hopefully... Eeyyee dogongora yaadaa baay'ina namootaa irratti hundaa'e. Yeroo itti aanu waa'ee dogongora yaadaa biraa ni mari'anna. Isinis dogongora yaadaa kana tokko tokkoon gabaasaa akka qabattanii fi irratti akka yaaddan abdii qabna. Kanaan dura muchi musliimaa waliin falmii akkasii qabattanii beektu? Yoo hin qabaanne ta'e amma dhimma kana akkamitti akka furuu danda'amu ragaa gahaa akka argattan abdii qabna. Akkuma Dr. J jedhe dhimma kana yeruma sana dhaabuun ni danda'ama. Hamma sagantaa itti aanutti nagaan tura. Alfaadidha. Waaqayyo isin haa eebbisu.